Acaaluun jaallattu? Nan jaalladha. Hin jaallattuuni? Lettan dhufaa galgaloota karaa michuun ture galgaloota karaan finfinneedha galgaloota siin akka jaalalaa galgaloota walirraan fagaannu galgaloota garaan nu fagee. Lettan dhufaa galgaloota karaa michuun ture galgaloota garaan finfinneedha. Galgaloota siin akka jaalalaa galgaloota walirraan fagaannu galgaloota garaan nu fagee. Fej garadii keessan hin tuqinaa haadha koo. Attin kursaan. Sisikanii kan gargaarnu baasanii jira. Imam, akkamiidha? Gaariidha. Gammaddaniitu? Hin bareeda miti? Hin bareeda. Gammaddaniitu ree? Gammaddaniitu ba? Guddat rabbisi haa guddis. Ilmeen kee haa dheeratu. Amiin. Biddeenni kee gargalli kee haa bareedu. Amiin. Kana booda qorri isin rukutu ishee? Ishi. Amma fakkii waan tokko isinitti hima. Hiriyoota koo biyya garaa garaa jirantu iyyuu hiriyoota koo iddoo biraa jirantu iyyuu rakkina keessan arganii isa isin uffata keessan sin jalaa dhoqqaa arganiiti iyyuu uffata kana bitiif jedhanii mee hiriyoota koo kana sinii godhanii du'aa hinaa godhaafi. Eenyu sinii kennu? Hiriyoota kooti obboloota koo. Rabbi si haa kennu rabbi biddeenni kee haa dheessa biddeen jara haa dheeratu ijoollee isaanii haa guddatan. Seenaa isaanii haa kennu. Amiin. Gooftaan isaan haa eegu. Ishi kana booda garuu antuunnis isin rakkisu omtuun galushi. Yaa'u waa walitti. Manni isaanis algaan isaanis badaa bareede hadhaa. Badaa natti tolee badaan isin galateeffadha. Natti tolee uffata isaanii isin qayyartanii fi qoshaashaan algaan isaanii isin bahee wanti hundi isaa manni isaanii faa jedhee badaa natti tole bakka. Algaan kiyyeessa. Algaan hin gatame bakka algaan hin gatame Haaraatiyyuu sinii bitama ammaaf kanarra akka isin ciistan ammaan akkas illee xurii keessa ciistan hin barbaadu kanaafan ishee. Kanaaf Ilmeen kee haa dheeratu. Amiin amiin. Ayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya qaalii bakka jirtanitti nageenyi koo kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu. Ana abdiidha. Dhiifama galgalaa yeroo raftii xiqqoo viidiyoon keenya qulqullina dhabuu danda'a. Galgala keessa waraabuutti jirra. Ayyoo keenya kana beektu karaa toora sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf karaa tiiktookii irratti yeroo isaan sirbaacee dhaggeeffatanii mararsuun bu'aa faana weeddisan argee namnis natti mee jennaan gama kana dhufee manni isaanii caccabaa ture hantuunni jira maal ture amma garuu sirraa'eefii jira galatoomaa ulfaataa tarii gara fuulduraattis wantoota garaagaraa isaan barbaachisu ammaaf waan isaan uffatan waan isaan irra ciisan mana isaaniiti kan nuti sirreessinee fi isin bakka jirtan teessanii waan dandeessan hirmaattanii jirtu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha as biyya keessatti immoo hiriyaan koo Abdusalaam Warquu dadhabee osoo hin jedhin nafaana dhama'ee waan kana naa godhee nafaana raawwatee jira isallee galateeffachuun barbaada darbee qeerroon mantiinaa naannoo kana jiran gumaacha mataa isaanii naa godhaa turanii na gargaaraa turanii isaanillee galateeffachuun barbaada Toofiqoo galateeffachuun barbaada Beebiillee galateeffachuun barbaada hunduma namoota naannoo kana jiran obboleettiin koo tokko asii mana shaayii bunaa qabdullee baay'ee nafaan rakkachaa turte isheellee galateeffachuun barbaada. Seenaa ayyoo keenyaa kana sheer gochuun namoota biraa bira nu qaqqabsiisa yaada keessan karaa koomentii nu ergaa. Thank you. Rabbi si haa kennu. Amiin. Ijoollee deema.